Daawwattoota keenya kam jirtu bakka jirtan maraatti nageenyi keenya isin haa ga'u. Kun qophii malkaa aartiiti. Qophiin malkaa aartii jalqabee jira. Keessummoota qabna. Artiist Abbabach Ajjamaa. Dur waltajjii irratti lagarraa arramuu maal gochuu dhufte? Waltajjii qofaaf eenyutu eeyyameere? Eessatti ol argure? Ati maal hojii dhufte? Ani badhaasan argadhe kanani uummatatti agarsiisitu. Uummata kiyya agarsiisuuf, uummata kiyya gammachuu kiyya kana ibsuuf hin dhufe. Badhaasa? Ati badhaasa argatte? Ka. Ani immoo giiftii koo kaakinoo kan uummanni beeku. Beekamtii argadhe hammaarraa uummatan na beeka. Addunyaan na beeka, biyyan na beeka. Amma immoo kunoo beekamtii kan nuu kennu dhufe galatasaa artistoota keenyaa. Kan nuu dhamaanii jedhanii kanaan na beeksisanii giiftii koo kanuma. Oginaan hin jedhin. Maqaa abbaan koo naa baaseen qaba. Eenyu siin jedhure? Abbabach Ajjamaa Urgaa. Akkasii mootummaa artistii badhaasu umrii kootiin baranan argi reefu dhiyootan. Egaa waan feete jedhe ati immoo. Ati yoo badhaafamtee jiraatte himooji. Ani immoo dhuguma. Badhaasa caaleedha kunuu anaaf. Kanaafuu Rabbi galannaa ga'u. Rabbi wajjin kan nu yaadatu dhufeera. Kunuu anaaf waa guddaadha umurii dheeraa naa kennee kana na agarsiisuu isaatti galatasaa. Kana na yaadate Waaqayyo yaa yaadatu. Galanni isaan badini. Badhaasni badhaasa caalu uummata ofiiti. Nu duwwaadhaa moti han badhaafame yookaan ana duwwaadhaa moti uummata keenya uummata Oromoo uummata Itoophiyaa martu badhaafan. Silas isaan malee maal qabna kan kanaan nu ga'e beekamtii kanaan kan nu ga'e kabaja isaanii ulfina isaanii malee maallaqa kee kamta seensi ga'e. Maallaqa maaliin qabaa? Konkolaataa keetiin dhufteedha. Eessaa fuudhe? Moo garaajii gal? Eessaa fuudhe? Anillee garaajii galcheen dhufe qaba. Dhagahi ogee ani galchuu hin dandeessa. Ogee dhaqaatiin maa hin qabda qarshii. Ani immoo qarshii lama wantoo kafaleetiin otoobisiidhaan dhufe. Sittiin hima. Ani garuu lakki garaajii galcheen dhufe malee qabayyuu maanis akkuma nama kaanii dukaan hin deema jedheen dhufe. Hin qabu jedhe akka barsiisa keeti yoon qabaattee beekta. Qaba uummata koofi isa na yaadate mootummaa na yaadate qaba laala akkasitti bashaadeeni waaqa koo galateeffachaatii jiraadha kaahanan manaan naga'e duuba waan jiruun beekaa. Waatu jira jedhe maal beeku ogeeto kan sii ga'e anaafis hin ga'a. Nulachuufuu hin ga'a. Nulachuu hin arganne. Kana kinoo reefu walii galle. Reefu walii galle. Tin garagara. Walii galan alaa. Amma hangaraa keenya haasuuf nuti fuuf. Walii galan alaa galan jedhan. Jedhimee hangaraa keeti. Hangaraa kootii kan. Isa dhugaa amma maaliif dhufte? Ani han dhufe akkuma siin jedhe. Beekamtii argadhe kana uummata kootiitti agarsiisuuf. Artistoota ana duuba dhufan. Hamilee qabaatanii akka hojjetan. Akka jajjabaatan kana itti himuus itti agarsiisuus yoo hojjettanii kana caalaa waan biraata argattanii bu'aa guddaa argattanii jedhee kana uummatatti himuu fi artistootatti himuutu artistii duubaa dhufaa jiru kan akka jajjabaatu hamileen isaa akka hin tuqamne jajjabaatee raawwatee uummata ofiitii biyya ofiitii akka hojjetu duubni waa jira namni hojjete hin argata. Waa malee manni naaru ati yoo ana san na yaame mee maaf na yaamte. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii malkaa aartiiti. Artiist Yashii Raggaasaa fi artiist Abbabach Ajjamaa istuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee jirutti argamaniiti kan jirani. Egaa beekamtiin aartiidha xiyyeeffannaa qophii keenyati. Hamma dhumaatitti akka nu faana turtan gamanumaan isin affeerraa. Egaa anis kanan isin yaame meedaaliyaa bareedaa akka biyyaalessaatti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irraa argattan isa ka'umsa gochuudhaaf kanuma kanan isin yaamee fi abbe. Rabbi galannaa haa ga'u. An guyyaa tokkoyyuu yaadeen beeku sila irraanfatamne uummata keenya malee maal of duubaa qabna jenneeyyu Waaqayyo moo galannaa ga'u.
calqabaaf mootummaan nu yaadate kana hojjettaniirtu biyya keessanii dhamaataniirtu dhamaatii keessaniif isin galateeffachuun barbaada jedhee qaamaan nu galateeffachuu isaati kinoo guddaan galateeffadha. Namuu kan nu yaadannee hangoda keessatti gatamne erga koronaan dhufe yookaan isaan dura hojiin aartii dhaabatee jira. Garuu amma inni immoo yoo nu yaamsisu ani dhugaa seene sobas se'e. Na erga guyyaa saniitii edaa mootummaan nu beeka, edaa mootummaan nu arga, edaa nu dhaggeeffata jedheen baay'een gammadee jira. Kun hunduu bu'aa hojii keetiti, bu'aa hojii keenyati. Nu yaadachuun isaanii kana hunda yaadanii kana hunda godhanii nu jajjabeessuun isaanii waan guddaadha. Osoo jiraate osoo qabaate san caalaa nu godhuu danda'an jechuudha. Waan xiqqaa namni namaa kenne waan guddaa hin dhabuu hin dhoowwatu jedhan. Waan kana ta'eefu ani kabaja guddaan kennaaf, iddoo guddaan kennaaf. Anaa osoo hin ta'in dhaloota dhufuuf wanta hin agarre wanta hin dhageenye waan hojjechaa jiruuf ammallee waaqni umrii isaa haa guddisu, iddoo guddaadhaan isaa haa ga'u, jaalala isaa haa kennu kana kiyya. Tarii salphaa ta'uu danda'a kun. Akka salphaatti olaalte salphaadhuma kan beeku beeka. Kuni maaliifi dhaloota dudduuba jiru, ijoollee nama dhufaa jiran jiru, nu laalanii warri abdii kutatan jiru. Isaaniif kuni abdii guddaadha. Maaliif edaa kunis jiraayee jedhu kara fuulduraa immoo kan kana caalee dhufuu danda'a. Nuti kanaan yaadatamne rabbi galannaa ga'u. Ijoolleen ammaas onnee horattee waan gaarii bakka gaarii biyya ishiitiif hojjetti. Nutis immoo imaanaa guddaatu nutti kenname. Kana jechuun imaanaa guddaadha. Kara fuulduraatti cimnee onneedhaan biyya keenyaaf hunda waan humni keenya danda'u hundaan ogummaa keenyaan akka dhamaanii hojjennu nu taasisa. Waadaa guddaadha kun nuuf. Waan guddaadha. Ani gama kootiin akka waan guddaadha. Amma aartiin jaalala uumaa lammii biyya isaa jaalatuu fi aantummaadhaan hooggansa bakka bu'u uumaa. Aartiin nageenya buusa. Aartiin misooma. Aartiin waa hunda. Meedaaliyaa keessan irratti waan inni barreeffamee jira achirratti. Biyya keenya waan tajaajiltaniif galata qabdu jedha. Dhugaadha. Kan akkamitti ilaaltani? Aartiin sadarkaa kana ga'ee tajaajila biyyaa keessatti guddina biyya kanaa keessatti aartiin gumaacha olaanaa akka qabudha kan achirratti kan ibsu. Mee waa'ee isaa kaasnu Cinnooshee. Aartiin abbaan qabuyyuu dhugaan siin jedha. Aartiin akka hojjetamutti kara weelluudhaanis, kara bocaatiinis, kara barreeffamaatiinis, kara fiilmii, kara tiyaatiraa hundatti amma fakkeenyaaf ati waan ta'e siyaasa wayiis haa ta'u, waan nama bashannansu wayiis haa ta'u, kophaatti maayikii qabattee otoo asitti iyyaa ooltee kan si qalbeeffatu hin jiru. Garuu weelluu adda addaatiin, fakkii adda addaatiin, diraamaa adda addaatiin daqiiqaa takkaaf kan ati deemtee uummata sanatti himte sanatu oggaa meeqa guutuu as keessa taa'eetoo barumsa guddaa ta'aafi. Garuu kun akka salphaatti ilaallame hammaarraa. Ani hin beeku kaayyeeshi. Ani gama kootiin aartiin kabajameera. Aartiin abbaa qabaa. Aartistiin abbaa qabaa. Kabaja qabaa. Kabajameera yaadatameera. Kanaan dura jedhee ani gama kootiin hin beeku kara keetiin beeku. Hin beektu ta'ee akkuma abbeen jette dhugaadha. Yeroo hunda dubbachaa turre artistiin abbaan qabu warra sin qabu akka harree abbaan qabnee tokko abbuma argeet itti fe'ataa jiru jechuun kanaan dura abbaaf fedhee qarshii ofiitiin nu yaamee qarshii ofiitiin nu hojjisiisa. Namni nu to'atus hin jiru. Amma immoo kabaja kana argachuun nuuf guddaadha. Akkuma ati jette immoo karaa aartiitiin aartii jechuun waan guddaadha. Namni abbaa fe'e siyaasa abbaa fe'e haa haasa'u. Waan fe'e haa haasa'u. Aartistii guyyaa tokko yoo haasa'aa oole aartistiin garuu waan lama waan sadii yoo dubbate kan isaa santu amanama, kan isaa santu qabama. Fakkeenyaaf aartiin bakka bashannanaa duwwaadhaa moti.
kanaan dura duullee jirra. Iddoo beelaatitti duullee jirra. Deebi'iitummoo iddoo biyyaatitti duullee jirra. Zaalambassaa kan akka Shiraaroo yeroo uummanni baqatee naannoo ofiitirraa baqatee deemu sanis bira buunee uummata bira buunee raawwanne waa hunda hojjetee jira. Maali artistiidha. Osoo qabeenya hin qabaatin, waan nyaatu osoo hin qabaatin, waan uffatu osoo hin qabaatin, waan konkolaataa karaa ittiin deemu qarshii kaffalu osoo hin qabaatin artistiin kan uummataati. Kan uummataa waan ta'eef uummata bira bu'ee hojjeta. Waan kana ta'eefu artistiidha iddoo guddaan kennamuu barbaachisa jennee yaannayu. Garuu amma immoo hundi keessanuu haamilee qabaadhaa hojjedhaa. Kan nu caale immoo kan nu caale waan guddaa argata artistiin. Anitti dhufu dhaloonni dhufu abdii hin kutatina hojjedhaa hin argattanii hojjedhaa. Maal kana qofadha nuti bar artistiin bar kan biraa hafe bara koronaan hiyyeessa dureessa kuni muummicha ministeeraati kuni hojjetaa gaddaati kun hiyyeessa jedhee bakka addan baasnetti bakka hunda ishii gadi jijjigsaa jirutti nuti garuu lubbuu keenya kennannee irra deemnee takka gabaa keessa takka bakka namoonni babaay'atan deemneetu barsiisnee yaa uummata keenya of sassaabaa jennee hubannoo kenninee fi gammachuudhaan irra deemnee lubbuu keenya otoo xiqqoo shirree of hin jaalatin kan deemnee barsiisne. Kana hunda onnee keenya miti lubbuu keenya iyyuu uummata keenya kennineerra. Kanaafuu suni nutti hin dhaga'amne. Maaliif uummanni keenya nu jaalata nu kabaja isumaan jiraannaayyuu. Amma immoo egaa akkanattis yaadatamtee too muummichi keenya nu yaadatee beekamtii nuu kennee isinii dadhabdaniirtu amma har'aa galatan arganne isinin galateeffadha jedhee gadi ba'ee too ennaa nu ilaalu kana dhuguma quuqqama keenya beekaayi kan jedhuun onnee horadhe ani gama kooti. Dhugaadha baay'ee nama gammachiisa. Abbee yeeshiidha moo abbeetu hangafa? Amma ammaa qixxee taaneerralleedha. Beekamtii kanaan ol nu qixxeessa jira. Afurii keenya qixxeedha. Ogummaa aartiitiin hangafti yeeshiidha miti? Akkana. Eenyu hangafti? Ana malee. Ana. Maal qabda? Yeeshii beekti. Yeeshiin sirbaa jalqabdi. Ati sirba qabda. Furdidhaa fi moti. Ani si dura waggaa 15tti weellisaa ture. Yaadachiisee. Nan yaadachiisani daa'ima nan dagadhee. Dhalannee yeroo san. Na yaadachiisi nan yaadadha yoo san. Daawwattoonni keenya isa yaadatan. Baaleoo karaan baaleoo karaan baaleoo karaan baaleoo karaan baaleoo goshiyaa addaan baaleoo addaan baaleoo addaan baaleoo addaan baaleoo jabbilee waliin tissinee waliin tissinee waliin tissinee waliin tissinee nu takku waluun jibbinee waluun jibbinee waluun jibbinee imimmaan walii jiksinee kawaa siksinee walii jiksinee kawaa siksinee dargaggoo hoof dubaroo yaa'umna hoohaa warraaqsaa dargaggoo hoof dubaroo yaa'umna hoohaa warraaqsaa walqixxuu hummaatennaa hojjaadha hoohaa mul'isaa gaqqabaa haafne turree diddita hoohaa hafne turree seera shoohaa maadurii ofirra hoohaa mancaafne dargaggoo hoof dubaroon wallee hoohaa dhaabanne deebisi ibboo deebisi ka deebisi amma bare amma yaadadhe amma yaadadhe yeeshii raggaasaa kana qabdi amma walii galle hojii artii keessa yeeshii walii galan alaa galanii waggaa meeqa hojii artii keessa hawwisoo arsii keessa waggaa 10 saniin waggaa 42 abbeeno ani hin dhoksin wal saaxila baafna walin dhoksin damija ta'uu isaati kara 30 bara 1987 eegale amma wal barre umaan jettu abbeenis umaan jettu ani immoo bara 1972 tiin calqabe
Kanaaf ogummaa aartiitiin hangafa. Beeki hangafummaa kee beekte miti. Abbeen amantee fudhatteerti. Amma daawwattoonni keenya sirba durii kan Yeshii Raggaasaatiin buhaaranii jiru. Abbee eeggataa jiru. Abbeen yookiin uggeen maaliif uggee jetteen garuu ati? Ogee kan jedheen. Niitiin eessuma kiyyaata akka hin jirti. Baay'ee hamtuudha. Qarshiin odoo duutee badde bishaan qorraan harka isheetiin bahu. Bishaan qorraan osoo hojjechaa jirtu yookaan osoo ilmaa jirtu hoo dhaqxe mee ogee aannan naa kennitu hin qabu homaa hin qabu waan tokkicha hin qabu. Maaloo ibidda namni nama dhoowwata ibidda maaloo ogee mee ibidda hin jiru ibiddi maali galtee hin dibattu maali ibidda kee ogee kan jedheeni reediyoo faanatti. Isarratti guddoo badhaanee taatee raawwatte hin qabu malee nan qaban jettu miliyoona 3 suuqa keessa mana citaa sanuu odoo manni sun gubatee qarshiin keessi jalaa gubatee nan gammada hin qabu malee maaloo jedhee nan Doqna jechuudha. Angaruu samitti kana yaadatu. Abbeen qabatamaadha angaruu immoo. Sadi miti. Ani immoo kan na yaadatu durennaa horii eeganis ta'ee durennaa horii bobbaasanis ta'ee kan na yaadatani aadde Bashuu ishii nama wajjin kuftee kaatu. Yeroo riiqichi hin jirre sana yeroo manni barumsaa hin jirre sana kan dhamaatee daggala keessa deemtee harrakkatee wajjin rakkattee kuftee kaatee too boossu sana. Ishii yaadadha. Kanaaf amma Yeshii yeroo baay'ee abbeen gara jabduudha hamtuu taateetu hojjette. Amma tiyaatira irrattis diraama irrattis miti. Kan akka gumaa. Kan akka gumaa. Inni raaffatiin isa immoo waa meeqa dabartee gumaa. Mee amma daawwattoota keenya kanaafi gara laaffeetti taatee nutti agarsiistu laata? Ammeenyi hin gaachumatti. Kan ammeenyaa natti baay'ateera karaa irratti na rukuchiisuuf ishiin. Ani ishii hojja doonaan jettanillee hulluuqqoo keessaa baay'ee hangaraa na nyaattu. Baay'ee nama rartii shururuu jedhu jedhi si heeyyamnee jirraa jedhi akka qalbiis ishii godhaa qabeenya qabdii qabeenya ishii fudhatamee ijoollee ishiitu bibittinnaa'ee si gaddisiisti shururuu nagarree shururuu na beebar shururuu nagarree mucaako shururuu nan deem nan barbaada shawaa baal wallagga harar nan deem wallagga nan deema shururuun barbaada shururuu koon na beebar shururuu nagarree shururuu nagarree shururuu na beebar maaloo shururuu na barbaadi mucaakoon na beebar shururuu koon na beebar shururuu nan deema wallagga boorana shawaa harar kamisee nan deema shururuu siin talaa kan jedhe sittin goru maaf haallaa deemta akka nama moruu kaas daftara kee kana dhiisi hodhaa hodhi baradhu hodhii too heerum soddaa nuu fidi akka waa nuu fidi eessan si heerumaa maal nan baradhu maalifan heerum ijoolleen barattee bakka guddaa geesse maalifan heerumaa sinamayyuu na heerumu ijoolleen bakka guddaa geesse heerumtee balatteeti kan heerumtu ani otoon ishan beekin otoon nan beekin heerumuufani qaloomee tooni doktala ta'uun barbaada malee heerumuu kan barbaadu. Sabaaqii wayii dhaqxee immoo jaarsatti waan hin taane qaaquuf eenyu seene amma mana kana abalu seene diimaa dayyoo seene deebii raawwadhutuma gaashee poolisii seenette ka oduu olii gadi dhoof. Wallee shobaalee ammash gaashee poolisiin ennaa ufu ati malqa kee malqattee gaashee poolisiidha afaan afaanitti fallaadhaan ennaatti kennitu nagalleelee
buskuuta siibita. Buskuuti dabbaaf shoyee siibita. Maaliif? Dabbaaf shayee siibita. Maaliif? Odeessi. Maga waan asheete moo dammaaf shaayee fi buskuutaan kan na goyyoomsitu. Nani mammoo abiyyaa kiyyatti. Sabaaqitti. Si himee jira. Shabaaqii miti waan na jilluun dubba'e malaan shabaaqii miti. Shabaaqii miti. Ana sabaaqitti. Wanta kana dubbattee abiyyaan kee laal asiin dhiisee asiin naqalaa beekan. Manna ebeleeti wanna ala ta'e ma hojjetta wanna ugaan hojjettu. Waasii kenna. Laafaan hin balbaadu malaan maltummaa. Yaa? Balbaadu. Malaan maltummaa maal sila horoo eessaa fidde moo? Balbaadu na barsiisi. Mana keessatti kanuma kana hojjaa jettee too gadinon sukkuuminiiti. Ala baheen Malaali. Manni barnootaa ennaa barame. Manni barnootaa ennaa barame. Siin barsiisa. Akkana jalaan inni garuu. Tade siin barsiisa. Barsiista. Kophee siifin bita bareedduu ishii. Deebi'ii raawwa wanta feete siifin bita. Akkana tade hin barsiisa. Akka ishtaanani. Amma tana dhageetii si bita kophee bareedduu ishii. Amma kammate. Amma inni dallaatiin ishee. Sareetii. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii malkaa aartiiti. Egaa beekamtii aartii irratti marii fuulleeffatedha. Aartist Yeshii Raggaasaa fi aartist Abbabech Ajjamaa waliin yeroo gaarii dabarsaati kan jirru. Gidduu gidduutti immoo taateewwan adda addaa hawaasa bohaarsuu fi bashannansiisu dhiyaachaa jira. Kennaa fi dandeettii addaa aartii irratti qabantu badhaasa akka biyyaalessaatitti beekamtii akka biyyaalessaa jirutti argate. Akka ta'e isinis hubachaatti kan jirtan. Yeshii abbeen taatummaa qabdu agarsiistee wal gargaaraa turtanii sibira taatummaan hawaasni keenya inni raafannee fi yaadatumee eegaa jiru daawwattoonni keenya. Taateen ani inni raaffanne reediyoos ta'u abbaa jaamboo jechuudha. Ishuma wajjin waggaa 19 hojjennee jirra. Isarraa immoo xinnoo ishii qunxurreessitti agarsiisne. Kanarratti immoo taateen ani ta'ee hojjedhee machooftuu ta'ee obboleessa nan qaba. Obboleessi kiyya magaala jira. Hojjedhu jedhee qarshii naa erga. Ani immoo qarshii san ittiin hin dhugaa. Taammiraata fi Fiqir wajjin hojjennee iyyuu. Maayicha obboleessi kiyya dhufee obbolee koottumee badhaafame jedheen madaaliyaa badhaafamee jira beekumtii argadhee jira jedhee obboleessa kiyya san achi obboleessi kiyya yoo dhufu ani mana hin jiru machaa'ee dhufeetiin galaayira bilbilee raawwatee dafi obbolee madaaliyaa keessi ilaaluun dhufee jedhe jennaan rifadheetiin ganda dhaqee madaaliyaa san fudhadhe madaaliyaan sobaa sun madaaliyaan diraama irratti argame sun dhugaa ta'ee jira. Kana. Waga dhugoome. Egaa beekamtiin kun akka biyyaalessaatti ogummaa aartii irratti kan akka biyyaalessaatti kan kenname. Sanaan dura immoo badhaasa adda addaa argattanii jirtu. Egaa waggaa 27 hamma waggaa 40 olitti tajaajila ogummaa aartiitiin hawaasa keenya tajaajilaati kan turtanii. Badhaasa argattan kan inni raafatamne mee akaasnu. Egaa ishee dubbadhu hangafa nan kabaja. Duraan dursee Zinnaash Kabbada nu badhaaftee jirti. Deebi'iitu immoo OBN. Maal isin badhaasa? OBN qarshii Zinnaash Kabbadaa miti Zinnaash Olaaniiti. Dhiifama Zinnaash Olaanii nu badhaastee jirti. Duraan dursitee jechuudha. Achiin itti aanee OBN nu badhaasee jira. Achiin immoo beekamtii Itoophiyaa artistoota mahabariin nu kennee jira. Saniin achi immoo abbeen immoo kan inni raafadhe. Abbeen immoo taaguutu anan dhuunfadhu kophaa koo maaliifis. Ishiinis addaa walii hojii diraamaa fi tiyaatiraa irrees wal biraan dhabdanii badhaasanis wal biraa dhabamne hagamma. Reediyoo Faanaas akkasumatti nu badhaaseera. Garee abbaa jaamboo nu badhaaseera. Egaa iddoo guddaan kennaaf. Reediyoo Faanaa sanii waggaa 19 hojjenne akka saree darbamne obbo Baqqalaa jedhamanii dura taa'aa turanii isaan immoo haala kanaan quuqamanii nu yaadanii jechuun
Kan amma hojii wal fakkaata. Rabbi Seenaan waaqni kun isaanii haa kennu. fakkaata. Iddoo guddaa haa ga'anii ijoollee isaaniitiin haa argatanii wanni dhokatu hin jiru. Wanni arganne ifaan ifa walitti himuu galata maaliif dhoksita? Namni kasii yaadanne ati baatee gatamtee waan meeqa jedhamne raawwanne faana irratti jechuudha. Isaan hashiishii fi caatii qamaanii dhufanii abbaa jaamboo nurratti xeebanii ari'aasan nu arrabsaat immoo nurratti hojjetaa turanii jedhanii qarshii waan hin taane waan nu malleen hojjechaa turre inni immoo dhufnaan galata rabbi bakka jirru nu funaanee kana nuu kenne. Kun immoo nama guddummaadha. Abbaa jaamboo namni hin beekne hin jiru. Daa'imummaa kaasee namni abbaa jaamboo yaadanne hin jiru. Baadiyyaa isa daka baadiyyaa homtuu hin jirre keessa gara reedoon hin dhabamu miti. Hundumtuu saasuun yoo ga'e reedoo qabatanii isa waan biraa isa dafa abbaa jaamboo nu gallakkisaa jedhu. Dafa nu gallakkisaa jedhu inna sana otoo sin taatanii kan jedhu sagantaan jiraayyuu abbaa jaamboodhaa dura. Daddafaa fixaati sagantaa abbaa jaambootti nu darbaa jedhu. Isa eeggatu abbaan jaamboo reediyoo faanaadhaaf kabaja guddaadha beekamtii guddaadha nuuf qofa otoo hin ta'in reediyoo faanaafuu beekamtii guddaa kan kennu abbaa jaambooti. Abbaan jaamboo hafuu isaatiin baay'een gadda. Garuu akka kiyyatti yoo qophii kana akka itti fufu namni nu gargaaru yoo jiraate jechuun aadaa badaa jiru qooqa badaa jiru waan adda addaa ummata keessa seenee hiyyeessa keessa seenee dureessa keessa seenee waa hunda hanqabuu san argatus walqixa godhee kan hojjetu abbaa jaambooti. Abbaa jaamboo san akkuma siin jedhe bahee gatamee jira. Amma garuu akka kiyyatti ijoolleen taatonni achirra jirtu sunis gaazexessaa Sabsibee Abbabas hundumti keenya barreessaa abbaa jaamboo iddoo itti hojjennu dhabne akka itti hojjennu dhabne. Kana waan ta'eefu namni hojii kana hojjechuu barbaadu. Abbaa jaamboo bakka du'e boolla keessa kaasuu kan barbaadu qophii abbaa jaamboo jechuu kota abbaa jaamboo hin jedhu Sabsibee Abbabaa jedhee akkana jalaa muufanneef inna kana kaasee raawwatee ummata ofiitii osoo hojjete ummata keessa jira abbaan jaamboo quuqadha. Ganda dhaqeetiin akka tasaa karaa Faransaayii kana ol darbee yoo dhaqu jaarsaaf jaartiin ana nan beeka abbaa jaamboo haadha jaamboo daftee hin galtu jedhaan jaarsa. Dhaggeeffadhe taayitiin warri abbaa jaamboo fi haati jaamboo kami jedheetiin akka tasaa keessummaa ta'eetiin dhaqe. Innaan mee gaafadhu innaan abbaa jaamboo jechuun warra reediyoo faana ta'e. Ummata keessa bakka feete deemte televezyiiniin ummanni hundi qabaatee ilaalu. Abbaan jaamboo quuqaa ummataa hojjechaa jira. Waan kana ta'eefu akka kiyyatti qooqa badaa jiru guddisaa jira abbaan jaamboo. Warri ispoonsara ta'u warri wajjiniin hojjechuu barbaadu warri hojjisiisuu barbaadu osoo nu gargaaree osoo hojjan akka abbummaatti ilaaleetiin abbaa jaamboo akka abbummaatti ilaaleetiin qophii kana waa baay'ee beela kiyya dheebuu kiyya lukaan deemee boo'ee waa mara dabarsinee anaaf abbabachi bineensi fi duriyyeen waa hunda nurra gahuu barbaade waa'ee abbaa jaambooti. Waan kana ta'eefu qophii kana ispoonsara ta'ee yookaan immoo miidiyaa addaatiin hojjechuu kan barbaade osoo nu gargaaree kana hojjenne nan gammada. Baay'ee gaariidha. Hawaasa keenya keessas jira waan ta'eef yaa'u qaamni ilaallatus waan kana akka hojiitti deebisuu abdii qabna. Egaa beekamtii aartiidhaa akka biyyaalessaatti isiniif kennamee jira. Aartistoota kanneen birootiifis mee kana booda hawaasni keenya isinirraa maal eeggata? Anaa fi Abbabachi bakka tokkotti dhiyeessineeti taayitaa keessirraa fudhannee gaazexessaa taane. Na gargaaraa jirtu. Gaazexessaa taane karaa dubbattu dhabde ati. Ani kanarratti dhaamsan dabarsuu barbaadu maalinni ummanni keenya tokko ta'uu barbaachisa. Biyya biraa hin qabne haadha biraa hin qabne biyyi teenya takkittii tana biyya teenya takkittii tana abshaala taanee biyya teenya takkittii tana kunuunsuu nu barbaachisa. Ofii keenya wal balleessuu walirratti holola oofuu wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Sabaaf sablammiin hundumtuu sanyiidhaan waan adda addaa ta'e wal qooduu dhiifnee
diina keenya kan alaa nutti dhufuuf nutti aggaamaa jiru kan jabaannee wal jabeessinee wal ilaallee waa hunda balleessaa keenya irraa deebinee biyya keenya yaa eegu. Biyya takkittii tana yaa guddifnu. Biyya takkittii teenya tana nageenya haa kennu. Sabaaf sablammii gosaan sanyiidhaan wal qooduun haafu. Maaloo wanta natti dhaga'amuun dubbadha. Baay'ee gaddeetiin dubbadha. Baay'ee abbaaf fedhe waan fedhe naanaa jedhu. Waan kana ta'eef walaa beeka, ofaa beeka, garagarree of halaalu. Ani eenyu abalu eenyu jennee olaalaa. Dur wajjiniin nyaannaa, wajjiniin dhugnaa, wanna fe'e hunda waliin hojjannaa, waan adda addaa waliin hojjanna. Wal qoolleeffachuun haafu. Kun dirqama kiyya. Dubbachuun dirqama kiyya. Tokko taanee biyyattii teenya tan misooma dhufaa jiru kana hunda haa jabeessinu. Kan artistii caalaa hiyyoome, kan artistii caalaa rakkate hin jiru. Garuu morma ofii gadi qabatee artistiin waan hojjetu hojjechaa jira. Waan kana ta'eef yaa ummata koo anaaf abbeen haadhas obboleettiidha biyyas wanni isin kadhan wanni wal kadhan wal haa gorfan wal haa eegu wal ajjeesuun gatiin qabu takkitti nafseen namaa yoo baate hin deebitu. Waan kana ta'eef dirqama kiyya wanna kana osoo hin dubbatiin yoon deeme seenaan na gaafata. Asirratti mammaaksa takka qofan sii dabala. Tarii mammaaksas beekee miti. Garuu sangaa abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsaa han jedhan takka dhugaaraana nyaata. Dhugaara. Kanaafuu yoo nuti waliin yaannee yoo nuti waliif quuqanne malee kana keessatti diinni seenee han godhatu godhata. Waaqayyo hunda caala fayyaa fi nageenya yoo nu kennedha. Nageenya yoo jiraatedha kan hojjannus. Fayyaa yoo jiraatedha kan hojjannus. Kanaafuu Waaqayyo dhibee kanas nurraa balleessee nageenya biyya keenyas gammachuutti deebisee akkasitti yoo hunda nuu milkeesse nuuf yeroo hundayyuu gammachuudha. Qophiin malkaa aartii beekamtii aartii irratti fuulleeffatu kana fakkaata ture. Artist Yeshii Raggaasaa fi artist Abbabech Ajjama muuxannoowwan gaggaarii ogummaa aartii irratti qabanii fi akkasumas taatummaa adda addaatii fi beekamtiin kunis artistoota reefu bahaa jiraniif muuxannoo gaarii akka ta'u ergaa nu dabarsaniif maqaa daawwattoota keenyaa fi OBN'tiin guddaa isaan galateeffannaa. Nu jiraadhaa OBN sagalee uummataa kanaan duras kabaja guddaa isiniif qaba ammas akkasuma. Daawwattoonni keenyas nu feetanii nu jaalatanii nu faana waan turtaniif galata qabdu. Qophii keenya xumurreetii kan jiru Kaasuu Laggasaa sin faana ture. Qophiilee OBN hafan itti fufuu yeroo gaarii.